Hayee manguddoon eebban nu jalqabu manguddoota tanni kenna eebban nu jalqaba. Jedha. Moyfolcha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin biyyateen biyya nagahaa haa godhu. Rabbiin saba keenya hunda ka alaa ka keessaa kaadha walitti dhufee wal argeetiniin jedhe kana Rabbiin tana nu argisiise guddoo isa biraallee nu haa argisiisu. Rabbiin keenya guddoo qaba. Rabbiin keenya guddaa qaba. Kan arginan jenne akkanatti wal arginan jenne Rabbiin keenya ammallee hadawaa akka malee nurraa haa cabsu. Ummata keenya ummata afaan takka saba Oromoo saba afaan tokko saba jaalalaa saba waliigalaa Rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin nu haa taasisu. Kanatu kanaan nu ga'ee dhashii nu dha'e jedhe kanatu kanaan nu ga'ee saba keenya bakka jirutti dhiiran jennu dubartiin jennu abbootiin jennu qeerroon jennu Rabbi ummata keenya ummata afaan keenya ummata afaan tokko Rabbi nu haa taasisu. Saba keenya saba jaalalaa Rabbi nu haa taasisu. Rabbiin sifaa nu haa godhu. Rabbiin nu ol qabe gan nun deebisin. Rabbiin nu shuume nun shaarin. Taaftee Rabbiin itti haa guutu. Galanni ka Rabbii keenyaati ka kanaan nu gahee. Rabbiin kanaan nu gahee ammallee tokkummaa keenya galmaan nu haa gahu. Rabbiin tana nu argisiise uf durallee gartee tokkummaan teenya tun afaan tokko taatee akka naannootitti mitii gartanii akka biyyaatitti Rabbi sabboonummaa tana harkatti nu haa deebisu. Bilisummaa tana Rabbi nu haa kennu. Dhiiga dhiiraatiin as geette dhiiga ummata keenyaatiin as geette hadha argine hadha calqaba argine galma isiillee Rabbi nu haa argisiisu. Daddabaa fi jallataa nu keessa taa'ee waan hin taane xaxu Rabbi nurraa haa deebisu. Rabbi afaan tokko nu haa godhu. Afaan keenya ka tokko godhe kana Rabbi nu bittinneessin. Akka nu argisiise kana Rabbi uf duubatti nu deebisini. Akka kalee diinni kalee nu barate jidduu keenya seenee nu diiguu Rabbi diina isuma isaan dhahee Rabbi nurraa haa deebisu. Abboo Rabbi diina isuma isaan dhahee nurraa haa deebisu. Sabboontota Oromoota akkanatti hawwinee kalee ixinximaan keenya marti hawwee hadha qaamaan argineetiniin akka itti ibsannullee karaa lamaan dubbiin nama harkaa baddi jama. Gaafa wayita gammadanillee dubbiin nama harkaa baddi. Yoo nahanillee dubbiin nama harkaa baddi. Namni yeroo kaawwa haasa'uu danda'ullee hadha haasa'uu hin danda'u. Kanaaf Rabbiin gammachuu tana gammachuu galma geettu Rabbi nu haa godhu. Rabbiin asiin nu gahe udurallee biyya teenya harkatti nu haa deebisu. Saba keenya ummata tokko ta'eetiin wal dhagahu Rabbi nu haa taasisu. Gammachuu tana Rabbi galmaan nu haa gahu. Naaf folchaa. Ani waan guddaa ani jedhu sin jiru manguddooleen kennan dura waan baay'ee dabarsanii inni gabaabduu nan jedhu maal Rabbii kenna galata kanaan dura nama murtaa'een dukkanaa wal agarra malee ifatti akkanatti wal arguu namni keenya carraan arganne har'a ammoo dukkana san keessa Rabbi ifatti nu baasee dachii bal'aa kanarratti ifatti wal qunnamuu kennaaf Rabbi galanni haa ga'u. Galata Rabbii kennaati. Kanatti aansee wannan jedhullee yoo carraa arganne booduma jennaa. Shukri Rabbiiti galata Rabbiiti baga ifatti baanee jedhaan. Qabsaa'onni kenna namoonni kenna baay'een dabraniira hafaniira. Isaan hafan malee kaayyaan isaaniitii fi agartanii kaayyoon sun kanuma keessa jira. Rabbiin ifatti nu baase galmaan Rabbi nu haa geessu jedha. Haa galma jechuu barbaada galatooma. Fayyaa ta'an nu galateeffadha. Fayyaa ta'a galatooma. Egaa sagantaa keenya erga manguddoonni akkuma aadaatti eebbannuu jalqabanii akkuma hundi kan keessanuu beektan jilli adda bilisummaa Oromoo kan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qaama ol aanaa keessatti argame. Akkuma Oromiyaa godinaalee adda addaa keessa bobba'uudhaan simannaan taasifamaa fi jiru as godinaalee kibba bahaa Oromiyaa ka jedhaman godina Arsii Lixaa, Arsii Bahaa fi godina Baalee keessa sochii Itayya irratti eegale. Akkasuma Qarsaa Laaqicha jedhee hanga kunoo Diinshoo gahuutti itti fufee akkuma isinuu quba qabdan kaleessa Baalee irratti haalli sun mudate. Maaltu ta'ee haala san ka jedhu sana walumaanuu haasa'uuf yookaan mari'achuuf jirra.
Mee waan bobbaa gama dhaabaa fi waan haala jiru irratti karaa hoggana adda bilisummaa Oromootiin jila kana kan bakka bu'an yookaan itti gaafatamaan jila kana fudhanii deeman hogganni adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaa Gabbisaa waan nuun jedhanittan isin dabarsaa dursa. Fayyaa ta'a. Nagaan bultanii ka bara dheeraa rakkoo bara dheeraa keessa dabartanii baga har'aa wal agarreen jedhaa. Itti fufuudhaan akkuma maanguddoon keenya jedhan yeroo baroota 27 dukkana keessa wal argaa turree amma ifa wal arguu jirraa. Ifa keessa wal arguu jirru kana argamsiisuudhaaf Oromoota hedduu wareegamee isaan kana daqiiqaa tokkoof ol kaanee haa yaadan. Ulfaadhaa galatoomaa ta'a. Akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo biyya galee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaan akeeka isaa bakkaan ga'uuf akka hojjetu sochii qabsoo siyaasaa gaggeessu kanaaf ammoo nageenya hogganootaa, nageenya miseensotaa, deeggartootaa tiksuuf mootummaan gaafatama fudhatee akka kanatti walii galee biyya seenne. Biyya seennee uummata keenya dubbisuudhaaf sochii eegallee ka zoonii kibba bahaa jaallan kanatu itti ramadamee akka kanatti Itayyaarraa eegallee Itayyaatti uummatii kiiloomeetira hedduu deemee konkolaataa motorbaayikii wanneen kanaaf kan kana fakkaatuun hedduminaan bahanii simannaa ho'aa nu godhanii deemnee achitti bakka jaallan wareegamanii ilillii illee keenyee achi teessuma warri poolisaa irratti argaman nagummaa keenya murtisan akka kanatti teessuma simannaa bal'aa nu godhanii poolisiin Itayyaallee eegumsa irratti nu bobba'anii ummati hedduminaan bahee akka kanatti nagaadhaan sagantaa simannaa keenya achitti xumurannee sana booda hawaasa illee mariisifnee sana booda poolisa illee haasofsiifnee akka kanatti galateeffannee fuulduraaf illee gargaarsa fakkaataa akka nu godhan illee itti dhaammannee nagaadhaan poolisiin nu geggeessanii Itaayyaa keessaa nu baasanii gara Asallaa deemnee jechuudha. Achirraa sagantaan keenya ittaanu muneessa Zowaay diidaa waan tureef achi deemnee achitti illee bifa fakkaataadhaan istaadiyoomitti nu simatanii dhaamsa keenya dabarfannee marii hawaasaa illee geggeessinee warri qaama nageenyaa poolisii bulchiinsaa illee hedduu nu gargaaranii akka kanatti nagaadhaaf tasgabbiidhaaf bifa bareedaadhaan hafeerraa illee nu godhanii achi xumurannee gara muneessaa dabarree kan muneessaa immoo san caalayyuu ture jechuudha. Namni istaadiyoomii guutee badhaasa illee sangaa illee nu badhaasanii waan hedduu nu godhanii qaamni poolisaa hundi qindoomina ajaa'ibaatiin sagantaa keenya xumurannee achirraa laaqichatti dabarree laaqicha illee bifa wal fakkaataadhaan simannaa ho'aa nu godhanii sagantaa keenya achitti illee nagaadhaaf bifa bareedaa tokkoon xumurannee achi Adaappaa dhufnee Adaappaa illee bifa wal fakkaatuun achi Diinshoo illee bifa wal fakkaatuun bulchiisi aanaa Diinshoo illee haasaa godhe akkasitti bifa bareedaadhaan bifa jaalalaatiin bifa obboleeyyan akka walitti haasa'anitti waliin haasofne achi nagaadhaan xumurannee roobee seenne. Roobee ogguu seennu gaa akkuma hundi keessan iyyuu beektan rakkinni kun nu mudate. Nu gama keenyaan komiin keenya mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Komiin keenya mootummaa Itoophiyaa irraa miti. Komiin keenya caasaa mootummaa kan Roobeetti. Eenyutti illee quba hin qabnu. Isaantu dhufee nu haasofsiisee hin dandeessan uummata walii qabdanii haasofsiisuu hin dandeessanii nuun jedhe.
Mootummaa Itoophiyaa irra komee hin qabnu, mootummaa naannoo Oromiyaa irra komee hin qabnu, caasaa mootummaa kan roobee qofaadha kan inni koman. Akkinitti gabaabni illee akkasii. Rakkinni dhalate kun ammoo rakkina guddaa miti. Rakkina xiqqoodha. Oromiyaa guutuu keessatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo bobba'ee milkiin Finfinnee deebi'ee jira. Inumaayyuu sanarra darbamee sochii gara waajjira banuu fi caasaalee dhaabaa diriirsuu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Zooniilee biraadha agartaniitu. Hanga sadarkaa bulchiisa zoonii Amaaraa kan Walloollee deemnee akkasitti uummata keenya wal agarree waliin haasofnee milkiidhaan xumuran. Adaamaatti waan ta'e magaalaa nafxanyaan keessa jirti jedhamu keessatti illee waan ta'e walumaan dhageenye jirra. Dirdawaatti illee akkasii. Guddoo kan nama ajaa'ibu garuu roobee biyya abbaa keenya biyya keenya keessatti adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo gargar dhoowwuudhaaf tattaaffiin godhame guddoo nama qaanessaa. Kun dimookiraasiif balaa guddaadha. Kun mirga uummataatiif balaa guddaadha. Ammoo akka waan coba bisaanii galaana irratti cobdeeti. Waan roobee kun hin dhalate. Kanaaf guddoo waan itti yaaddoon nu hin qabnu koffallee bira dabarre. Hireen uummata Oromoo waan roobeetti ta'een hin murtaa'u. Akkasii moo akkasii miti? Waan roobeetiin miti hireen uummata Oromoo kan murtaa'u. Hiree uummata Oromoo bal'ootu murteessa. Kanaaf rakkoon roobee kanatti dhalatee ni furamti. Walitti deebinee bifa barbaannu suniin wal agarree akka waliin haasofnu shakkii tokko hin qabnu. Ol deebinaa waan nu mudate kan inni gabaafnee irrasi qaamni dhaabaa mootummaa waliin hojjetu irratti hojjetaa. Gaafa isaan nu yaamanii dhufnee haasofsiifnu isin haasofsiifnu uummata keenya haasofsiifnu fagoo miti jechuudha. Kanaaf abdiin kutatinaa, abdiin nu eeggadhaa. Wanti ammoo waan taphattillee badhaasaan argamullee miti. Obsa barbaadaa, irra qabsaa'uu barbaadaa, jijjiirraa barbaadan sana ka fidu isin. An ka jabeessee isinii dhaammadhu. Jijjiirraa barbaanna yoo ta'e, jijjiirraa waaraa, jijjiirraa dhaloota irraa dhalootatti darbu barbaanna yoo ta'e, jijjiirraan sun Finfinnee irraa hin dhufu. Jijjiirraan sun isin irraa dhufa. Isin wal ijaaraa mirga keessan eenyuun illee tun gaafatiin mirga keessan falmachuu danda'uu qabdan. Waan ni roobeetti ta'e faallaa dimookiraasiitii, faallaa mirga dhala namaatii, faallaa mirga ijaaramuutii, faallaa mirga walgahuutii. Iseen kun bakka biraatti babal'achuu mala. Bakka biraatti akka babal'atu hayyamuu mala. Kun akka hin taaneef waan nasitti ta'e kun bakka biraatti babal'atee ifa amma agarre kana akka nurkatti hin dhaamsineef hundi keenya ifa amma argamte kana waliigaltee adda bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'e kana akka qaroo ija keenyaa taatifannu. Waardiyaa taanee taatifannu. Waliigalteen adda bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'e eenyu caalaa uummata Oromoo fayyada, eenyu caalaa egeree Oromoof Oromiyaatiif murteessaadha. Wanni roobeetti ta'e kun yoo babal'ate jireenyi uummata Oromoo balaa keessa seenuu danda'a. Waan roobeetti ta'e habadaan akka gaarii beennaa murtii mootummaa miti. Murtii mootummaa Itoophiyaa illee miti, murtii mootummaa naannoo Oromiyaa illee miti. Isee kan akka gaariitti naa qalbeeffadha. Waan namni tokko namni lama asitti godheedha. Warra kana nurra murteessee fi waaqa kadhadhaa fi araarallee waaqa gaafadhaa fi dhiifamallee godhaa fi bor haala hundaan jeffannee walitti deebinaa. Hamileen isin hin cabin. Dhibeen asii warra hamileen isin cabu miti uummata Baaleeti.
uummata Baalee seenaa bara dheeraa seenaa gootummaa bara dheeraa qabudha. Fakkii guutuu Oromiyaati isinii fakkii uummata Oromoo waliigalaati. Guutamaa Hawaasfaa Magarsaa Bariifaa dallaa adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo gidduutti ijaarame sana diiguudhaaf wareegaman. Dallaan ammasitti ijaaramuudhaaf tattaafatame kun milkaa'uu hin qabu. Ijaaraa ifaarra agarre kana tiffadhaan isiniin jedhaa. Obsaan waan caqasaniif ulfaadha galatooma. Fayyaa hedduu galatooma. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo as jiran keessaa jaaljabeessaadhuman isin barsiise tarii hogganootaan gabaabsituun wal isin barsiisuun gaarii natti fakkaata. Akkuma nama isiniin jedhe jaaljabeessaan hoggan olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmayaati. Akkasuma hogganoonni gumii sabaa kanas jiran ammoo isaan jalqaba irra jiran isin beektanii qabsooftuu fi artistii teenya kabajamtuu Jaal Ilfinesh Qannooti naasimadha. Jaal Ilfineshitti aananii kan jiran Jaal Gumabaas Cabsiiti hoogganaa gumii sabaati naasimadha. Jaal Jabeessaa sila haasaa isinii godhaniiru irra deebi'aa naasimadha. Itti aananii kan jiran Jaal Qeerransoo Abdii isaati akkasuma isaan illee naasimadha. Jaal Qeerransoo itti aananii kan jiran Jaal Muhammad Abbayyeeti hedduu keessanii beektanii naasimadha. Isaan natti aananii jiran kun immoo Jaal Amaan jedhamu obboleessa Jaal Nadhiitiin naasimadha. Fayyaa galatooma. Gaggabaabsituman isinii hime irra hedduun isaanii isinuu kafuula beektanii warruma dhalattootuma naannoo kanaati ilmaanuma Oromooti. Amma yaada Jaal Jabeessaan kennan irratti taree yaada dabalataa gabaabduu yoo qabaatan Jaal Qeerransoo fanniree kennaaf. Jaal Qeerransoo. Nagaan bultanii gaarii waan guddaa dubbachuu hin barbaadu. Maalii fi akkaataan itti dhufnee fi akkaataan uummata keenya itti argine hawwii keenya kan silaa nuti barbaannu kan silaa nuti arguu feenu nurraa hanqatuudhaaf gadda guddatu nutti dhagamaa jechuudha. Haa ta'u qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo rakkoolee xixiqqoo tanaaf waan jilbiifatanis waan hin qabneef waan hedduu nu yaaddessuu illee miti jechuudha. Irra guddaan uummata keenya citee osoo bakka bakkaan ittifamu qaxxaamuree hulluuqee as dhufe kana dubbifnu malee keessan dabarru jenneeti kan isin fuuldura gadi baanee jechuudha. Uummanni Oromoo kibba bahaa yookaan sikkoo mandoo qabsoo kana keessatti qooda guddaa akka gumaachaa turan akka gumaachaa jiranii fi fuuldurallee akka gumaachuudhaaf qophii ta'an eenyuufuu ifaadhaa jechuudha. Jaalli reef tuqee jira. Kora sabaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa keessatti kan utuu fi himnuu fi kan utuu irraa beennuun alatti alagaan dirree bahee koloneelonni warra Eertiraa bilisummaa uummata Eertiraatiif sababa guddaa akka ta'e ka qabsoo nuti irraa qabsiifanne uummanni Eertiraa ni qabsaa'onni bilisoomaa akka itti amannee qabsoo san irraa dhaalle uummata kibba bahaa uummata Arsii keessattuu godina Baalee akka ta'an ragaa ba'uun isaanii baay'ee nu boonsee jechuudha. Uummata bilisummaa mataa ofii bira dabree bilisummaa uummata biraatiif illee ragaa ta'e keessatti wanni magaalaa Roobeetti kaleessa nu mudate uummata Oromoo waliigalaa uummata Arsii akka hin laallanne akka isaan duuba hin jirre akka hayyoonni Oromoo waliigalatti duubaan hin jirre akka qeerroon bilisummaa Oromoo duubaan hin jirre akka shamarranii fi hayyoonni uummata Oromoo fuula kanatti argaman keessa duubaan hin jirre mirkaneeffannee jirraa jechuudha. Wanni guddaan isinitti illee akka hin dhagamne nuti dhaammachuu barbaannu qabsoon tuni abbatu itti ba'a abba murteeffatee manaa itti ba'a namni harka nama qabee beenaa naa qabsaa'e beenaa na bilisoomse
bayiitiin gabrummaa jalaa na baasi namaan jedhee dhiibee nama baasu hin jiru jechuudha. Wanni immoo kalee achitti argine rakkoo namoonni hagoon achi keessatti hafuura baafatanirraa kan ka'e namni hagoon achi keessa deemanii dhaaba guddaa addunyaa keessatti beekame dhaaba guddaa uummanni Oromoo waliigalatti qaama isaa ta'ee dhiiga isaa ta'ee lubbuuf jireenya isaa waliigalaa ta'e irratti bifa kanaan achi keessaa ba'uun keenya waan guddaadhaa miti jechuudha. Nuti akka mootummaatti jaallibsee jira. Mootummaan dhiibbaa nurratti godhe hin jiru. Gaafuma duraa gallu waa hedduuf galle. Tokko ummanni Oromoo rakkoo bara dheeraa keessa ture kana keessaa ba'uuf addi bilisummaa Oromoo biyya isaatti galee ummata isaa keessatti deebi'ee sagantaa siyaasaa waan silaa barbaadu akeeka isaa akka galmaan gaatu karaa nagaatiin bilisa ta'ee soso'a. Hoogganni isaa bilisa ta'ee soso'a. Miseensi isaa bilisa ta'ee soso'a. Deeggaraan isaa bilisa ta'ee soso'a. Uummanni isaa bilisa ta'ee soso'a. Kanaaf immoo mootummaan nagaummaa isaa eeguudhaaf qophiidha jedhameeti kagalame. Wanni biraa tokkollee hin jiru jechuudha. Nuti nama isin biratti argamnu hedduun keenya dirree qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru keessa qaxxaamurree dhufnee jechuudha. Asuma keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bakka jirurraa isin waliin jirraa isin haga maayitti isin bira dhaabbannaa dhaamsallee nuugaa naga keenyallee nu dhaqqabsiisaa jedhanii dhaamsa isinitti dhaammatanii jiranii kanallee nurraa fuudhaa. Wanni gabaabaan nu hubatuu qabdani nuti tokko nutti dhagamaan jiru firii si koomandoo asitti argaa jirraa jechuudha. Warra qabsoo kanaaf quuqama qaban asitti argaa jirraa jechuudha. Hedduun isaanii hin dallawan malee hin dhoorkaman malee akka gartee nu arguu barbaadaniif nutillee dheebuu isaanii qabnu ni hubannaa jechuudha. Kanaaf gaddi guddoon nutti dhagame tokkollee hin jiru. Walitti deebina waan ta'eef gara mootummaatiinis gara mootummaa naannoo Oromiyaatiinis dhagaa'u jira walqunnamuu jira. Maa isin dhoorgan maaltu gale mee rakkoon jiru maali kana nu gaafatu jiranii jechuudha. Nuti duuba amma kanallee waan akkasiitu jira jennee waan oofishaalii ibsinillee hin qabnu. Maaliif manguddoota hedduutu asi dhufee nu dubbisaa jira. Wanni tun waan xiqqoodha gurra keenyallee hin baasinaati irra nu dabraati nutu sirreeffataa jedhanii manguddoo umrii dhedheeraatti as dhufeetiin kaleellee arrallee nu bira jiraa jechuudha. Sababa kanaaf nutillee waan dubbachaa jirru hin qabnu. Isa kanaan mallee ni sirreessitanii abdii qabnaa jechuudha. Wanni guddaan as keessatti isinitti dhaammannu warra adda bilisummaa Oromoo irraa bahanii kan isin irraa hin dhoksine maqaa adda bilisummaa Oromootiin as keessa waan garaagaraa uumanii nuti warra waliin turre ilmaan abbaa tokkooti. Yoo akkasi koomandootii taate namni as keessis fuulduratti argamu isin duratti argamu hedduun isaanii ilmaan si koomandooti. Addi bilisummaa Oromoo eenyuunillee achi hin qabu. Oromoo irraa ijaaramee Oromoof dalagaa jechuudha. Wanni inni qabsaa'uuf Oromoo waliigalaatiif. Oromoon dhalannaan Arsiin dhalatte. Oromoon dhalannaan Wallagga dhalatte. Oromoon dhalannaan Harargeen dhalatte. Oromoon dhalannaan Walloo dhalatte. Oromoon dhalannaan Booranni dhalatte. Oromoon dhalannaan Garriin dhalatte. Ilmaan Oromoo waliigalatti hundeen keenya Oromoo. Gaafa Oromoon hin jiraatin har'a si koomandoo yookaan gosoota biraa himachuu hin dandeenyu. Addi bilisummaa Oromoo kan irratti hundaa'e ummata Oromooti irratti jechuudha. Kafalmatuufis godina tokkoof ganda tokkoof aanaa tokkoofi miti jechuudha. Oromoo waliigalaa falmata. Oromiyaa waliigalaa falmata. Akka nuti bobbaan keenya itti dhufnillee kanaa jechuudha. Akka Oromiyaa waliigalaatti isinitti dhufne. Akka Oromoo waliigalaatti isinitti dhufne. As keessa si koomando qofaa miti ka jiraatu. Ilmaan Tuulamaa as keessa jiran. Hin sobee? Hin sobee Oromoo? Ilmaan Oromoo bakka hin jirre hin qaban. Qabsoo yeroo gabaabduu tana keessa geggeeffamee ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen irratti dhiiga isaanii dhangalaasan. Manguddoon irratti kolaafamte. Dubartiin teenya irratti reebamte. Ilmaan Oromoo waliigalatti dhiira dhalaa uduu addan bahee irratti wareegaman suni akka Oromootti malee ati Arsiidha jedhamee namni achi bahee ajjeefamee hin jiru. Ati Wallagga jedhamee namni achi bahee ajjeefamee hin jiru. Namni amantii gosaan adda baafamee ajjeefame yoo as keessa ni jiraata ka jettan taate ani hin beeku garuu gara kiyyaan hin dhageenye jechuudha. Kanaaf maqaa Oromootiin dhumne maqaa Oromootiin gargahuu dandeenya maqaa Oromootiin bakka biraallee bakka barbaannu san dhaquu dandeenya jechuudha. Kanaaf gara fuulduraattis akkuma jaalli isinitti dhaammate waa hedduu haasa'uu hin dandeenyu. Waa haasa'uu nu dhoorgu hedduutu jira jechuudha. Nuti amma reef gad dhufne isin arguu barbaanna deebii baga jiraattan baga nuu jiraattanii as geettan jechuuf isinitti dhufne malee dalagaa biraatiif isinitti hin dhufne qawwee harkaan qabnu. Noobatu jirtanii?
Nu argu jirtaniimi karaa nagaa irra deemna uummata nagaa keessa deemaa jirraa jechuudha. Isa kana nagahummaa isinii sodaanna waan akkasiitu jira waan akkasiitii jedhanii sanillee bira dabarree jirra. Maaliif isin ka harkaan qabne waa takka lilmeellee harkaan qabne du'a injifattanii du'a sodaachuu dhiiftanii harka duwwaa qawwee dura dhaabbatanii ibidda san gartee lubbuu teessan kennitanii sadarkaa kanaan nu geettanii jechuudha. Kanaafillee irra deebee galatoomaa isiniin jedhaa jechuudha. Kanaaf isinillee akka mileen isin buune nagahummaan nuti sodaannullee hin jiru. Oromoon Oromoorraa dhoorgamtullee hin jiru. Oromoorraa ittisanillee hin dhageenye hin jirtu. Asitti hafuura san xiqqoo san dhageenye. Sanuu dooliif baane uummata tokko nu godhuu hin dandeenyu. Isaanis waa takka nu godhuu akka hin dandeenye ni beeknaa jechuudha. Kanaaf kanallee akka yaada guddootti itti yaadda'inaati. Karoobe akkasumatti dhiisee goobbaatti hoo gadi dhufu. Gobba addaa jechuudha saniin adda maaliif diinshoon akka gaarii bira dabarree diinshoon laa keessanii amma asitti soo gadi dhufnu rakkoon jiru rakkoo yeroo dhiyoo gartee maqaa amantiitiin uummata Habashaa kana walitti bu'insa jiru kanarraa kan ka'e sodaa kana qabnaa sanaa fixannuurraa kan hafe uummanni Oromoollee isin simachuuf qophii akka ta'e argaa jirraa jechuu jiranii jechuudha. Karaa keenyaallee isin eeguuf nagahummaa keessan tiksuudhaaf qophiidha jechuu jiranii jechuudha. Wanni biraa tokkollee as keessatti nutti himamaa hin jiru. Kanaaf sanbata guddaa dhufu kaayoo quba qabaattan taate hin beeku. Sanbata guddaa kana walitti dhufnee googe fixanneen booda akka feetanii dhuftanii akka feetanitti waan barbaadan uummata keessanitti haasachuuf uummata keessanillee dubbifachuu ni dandeettanii nuun jechuutu jira jechuudha. Kanaaf karoobeetiif kan walitti hin fidnu tam haa taatu laftii fi namni irra qubatullee uummata Oromoo ka waliigalaa waan ta'eef taroobee tana akka nu sirreessitan. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti kabajaa guddaa argatee magaalaa xiqqoo tana keessatti bifa kanaan dabruun bifa kanaan keessa deebi'uun illee gaarii akka hin taane waan isinitti himu qabu ni hubattanii jechuudha. Guddoon ani maa irratti dhaammadhee isin biraa dabruu barbaadu tokko mammaaksa tokkotu jira. Oduu durii jedhanii kaa Oromoon waa hedduu wal barsiifti. Namatu waraabessaan firoomee jedhan. Waraabessaan firoomee waraabessi dhukkubsatee jennaan gumaata qabatee bira dhaqee jaan jaarsi firummaa ittiin qabu. Yeroo kana waraabessi keessummeessee akka galu yaadallee itti dhiyeessee jaarsi ka bira buluu barbaade. Kanaaf lakki hin bulinii jedhee dhiibe. Hin bulinii waan ilmaan qaba hin bulinii jedhee dhiibe maaliif waraabessa akkanuma dhiifne hin beektaniimi? Wayi nama dhiisa. Ofirraa dhiibee jennaan jaarsi didee ka waan jaalatu bira bulu malee jedhee jennaan waan godhu dhabee bulche. Duuba ilmaan inni bulchee jennaan ilmaan itti yaa'anii namicha kana ni nyaanna. Quba qabaadhuu jedhaniin. Namni kun fira kiyyaa nyaachuu hin dandeettanii jedheen. Yoo akka ani nyaannu barbaadde hin nyaanne barbaadde. Namichi kun nuti dhiisuuf hin deemnu mala dhaadhuu jedhaniin abbaadhaan. Duuba waan goota anaa isa bira jiru. Anumatu hin dhiifne nyaachuu hin dandeettanii. Ana biratti nyaachuu hin dandeettanii bakka hin jirre nyaadhaati garuu mataa qofa naa dhiisaa jee biraa deemee jaan namichi waraabessi biraa bahe mataa na hambisaa jeen. Mataa na hambisaa jeen. Ufii biraa deeme. Ilmaan bineensaa ka nama hin dhiiftu namichi waraabessi biraa bahee jennaani nyaatanii nama galee akkuma galee ijoollee silaa nyaattanii hin beekan matama isin dhaamadhe san naa dhiiftanii jedhee gaafatee jechuudha. Yeroo kana ilmaan itti kolfitee innuu uduu mataa qabaatee as bulaa jettee ni jedhan. Uduu mataa qabaatee nu bira bulaa jettee ni jedhan. Mammaasa kana kaasee jarraalin hambisaa isin caalaan beeku. Kana waan jedheef qaba. Ni hubattan na fakkaata. Firri keenya eenyuun jalatti maxxannee bullaa eenyuun ufitti qabnaa eenyuun ufitti hin qabnee akka laallattaniifi jechuu barbaadeeti. Wanni amma nu keessa dhalatee shuurarkaa nutti uumaa jiru kun dhuguma ilmaan Oromootiin taa'aa jiramu waatu keessa jiraallee akka laallattaniifi jechuudha. Walubatu jira. Kanaaf dubbiilee isinitti dheeressee naaf folchaa jarraan hambisaa namni gartee heddumina namaan barbaadnu haga nutti dhufe kanatu firii guddaadha. Yaada walirraa hubanne kanaan ammarraa kaatanii dhaamsi an isinitti dhaammadhu duula gamtaa bantanii rakkoo amma asitti dhalatte tana dhiiraa dubartitti oduu addan baasin
qaama mootummaa akka gartee akkuma jaalasi dhaammate kanatti isa birallee dhattanii firii tokkoon akka gartee bobbaa keenya gaafa asirra ol deebinu firii tokkoon akka nu eeddan kabajaan isin gaafadhaa galatooma. Fayyaa ta'a jaalkeerrasoo sinillee fayyaa ta'a galatooma. Ka gama dhaabati jiru tanuma gabaabsineeti. Tadhabii bal'oo walitti deebina. Mee gama keessanii yaada maalii qabdu, dhaamsa maalii qabdu, waan nu himattan yookaan waan nutti himtan yoo jiraate immoo kan gama keessanittan dabarsaa jaalamaalittan kenna. Jaljamaal. Galatooma. Jirtu. Inshallah. Waan xiqqoo jechuu barbaadu jira. Yaa'u sagantaa kana 15 addaa jala qabne. 15 addaallee akkanumatti fashalaa'ee asallaa irratti yaa'u diinni afoo ba'ee akkana fashaleesse. Itti aansanii yaa'u isaan yaa'u kaayoo gadi ba'anii waan qabaniif tanaafillee deebinee waan sirreeffatanii itti deebi'an. Ganda mara keessa kutanii dhufaniit Roobeetti anama miiraa keessa illee galee jira. Kaleetti xiqqoo sammuu kee kun argite sirriillee nan jirtu. Addi bilisummaa kalee daggala taa'ee uummata kanaaf lafeen isaa cabdee dhiin isaa dhangala'ee har'a balbala isaatitti mana isaatitti deemi jedhanii ari'an. Kalee gizii asii dhaqu deemaa jedhanii ari'an. Murtiin namni itti bahee warra Roobeellee qeerroollee miti. Namoonni murtaa'an ijaaramanii itti ijaaramanii kanaan dura anumaan naan jedhe namni ho'i achi keessatti ABO tokkoomee yoon qabatin warri Roobee sin dhiisu naan jedhe san gizee san arginaan rakkoon hin jiru. ABO tokkoomee akka inni dhufe ni beeka jedheen kaayoo isaallee ni beeka jedheen addi bilisummaa Oromoo ka ganamaa ka gahu walaba gizee hiriira baanee uummata keenyallee argitee awwaalannee gal ABO'n walaba takku xuriin qabu. Turu inillee hadhallee hin xuraa'u borillee hin xuraa'u. Qeeroon akkanatti fuula bareeddan kun isaaf ay dhaabatta. Takka miileellee wanti dhagahamu jiru dammoo hin milkaallee. Nama dhugaattuu bara akkana nama dhugaa qabatee deemutu akkana argite diinni itti baay'ata. Akka reef isaan jedhessanii mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Oromiyaatii miti. Han takkaan beeka namoota kana. Ganama kana amma motora ay bulchanii akka nama motora wanni ay bulchaniif isaan waan biraatiif beektan maalirra jiranii maal dalaganii kamtu dhufaa kamtu irraa deemaa yani motora as keessa bulchan ganama yaabbatanii motora deeman. Kana waan taateef rakkoon hin jiru. Ani wanti xiqqoo na gaddisiisee miira keessa na galchee isii qabsooytu addeete dursinesh kannoo waan isin deemtuun hin argitaniif kaazaraan deemti bara. Isii tana argite isii mataa gogeessa irraa xaarmusiin haadan tana isii gabbaatee guyyaa tokko jiruu tiyya waan kiyya dalagadha ijoollee tiyya kana godhadha hin jenne isitti utaalan. Isii lubbuu qabatanii miti. Maalitti lubbuu qabatan? Nadhii gammadaa fi diyyaan. Nadhii gammadaa obboleessaa jira obboleessan gaafatanii. Kun obboleessa asira. Itayyaarra isaan obboleessarra itti aanani ganda itayyaa sanirra itti aane warri Roobe. Nadhii gammadaa akka dhabameef Oromoo maraaf dhabame malee ganda saniif wayim Roobeef irraa dhabame. Oromoo mara irraa dhabame. Kana waan taateef anama xiqqoo ishii miiraa keessallee seenee jira. Ila guddaa haasawuu barbaada ammaaf manguddoo kennamee manguddoon ta'e argite rakkoon kun maalirraa akka ka'e rakkoon kun madda isaa maal akka ta'e uummata kanaaf akka ibsitan barbaada amma abbaa goobee nuure affeeruu barbaada isaan manguddoon kennamee haasaa godha. Ayyee carraa argachuuf galatooma naaf olcha. Dura dursoo hunda keenna wanni tokko akka nutti hin dhagaamne. Maali sunu? Oromootu Oromootti dhufe. Bakka lamallee taatu. Ka kana dalagu tokkochamaan taane diina. Maal irraa ka'e? Oromoon akka Oromoo nyaattu. Amma isaan dhufanii kalee ala jiranii galanii shiftaa jennaani mootummaan hin hidha jennaani nu warra dhufee ni hidhamna jenna hidhamnu daaraa haa ta'an yoo akkasitti hidhamnu daaraa haa ta'an
abboonni keenya kaleessute qabsoofsute har oromoon uf beekee wal beekee bakka jirutti taa anaa dhufu warri amma dhuftellee saba keetitti dhufte lammii keetitti dhufte lammii keettu sitti dhufe kalee bar oromoo mee walaa caqafnu kalee bar oromoo si ajjeesuu fi si qaluu fi dheessi jedhaniit mukatti ari'an si ajjeesuu fi si qaluu fi dheessi jedhanii mukatti ari'an amma immoo igara galanii ay deebi'ee si fixuu fi itti duuli jedhan akkay keessa turte oromoon kaba illee akkay keessa bahe karra bakka kana ruuhiin isaa eeydellee laga sammara cee bakka kana gahe wanni tokko akka nutti hin dhagahamne qaamni kumuu nagaa walitti qaba ka kana godheennu nama nagaa jibbu walii gala nama nagaa sabaaf sablammii nagaa oromoo jibbu hubadhaa kan hubadha kanaafuu obsa qabaachuu qabna maa isinitti hin dhagahamin nuun jedhan isinuu isinitti hin dhagahamin saba keessanii lammii keessanii qaamuma kamuun komatina maaliif hin komatinaa jedha baale dur irraa uumaa irraa uumama irraa qabsaayaadha sodaa saniillee hin qabu gabrummaallee hin filatu obsaan haa deemnu qeerroon keenya abbootiin haawwotiin obsa bichaa haa godhannu maali obsi sunu aaruu hin qabnu nu har'a abbaa biyyaati abboonni biyyee ta'e obboleeyyan biyyee ta'anii kuun ijji baddee osoo jiruu kuun miilli muramee manatti hafee kuun du'ee qabrii jira kuun miskiinahee jira qabsaayaan duu qabsaatu bakka bu'aa har'a ilmaan bakka buuteetiniin bakka jirti alhamdulillahi rabbil aalamiin haqa biyyiif lammaa irraa jalqabe namni har'a kanaan nu gahe ilmaan oromooti namni har'a nu ammoo irratti taphataatiin hin jirru lafee oromootiif dhiiga oromoo kajiske santu ifa tanatti nu baase sanin wallaalin ammallee taanaan warra roobee ka jettanillee hin komatina maaliif komattan roobe oromotu jira roobe barka wayta yuunivarsiitii ijoollee qalama malee daftara malee waa takka harkaan hin qabne wayta fixan waliin dhuma jedhe sani abbaan antarra komattu san bar ilmi isaa du'ee biyyee jira hin komatin waatu akkas isa godhe hin komatin hin qulqullaayaa hin komatin bararra silaa marga dachii tan argitam osoo dhugaan deeme namni waa laala godinni beekee akka qaamni gubbaa beeke san godinni beekee qaamni nageenyaa beekee koora bittinnaasaan beekee aanaan beekee aanaan magaalaa aana ummata ofiitiin labsee aanaan baadiyyaa ummata ofiititti labsee saba keessan koottaa bayaa simadhaa osoo jedhe marga kana lakkooysan beeytu namni bilookii dhaabatu hin qabu namni si jibbu hin jiru kanallee qabadhu namni si jibbu oromoon akkamitti oromoo jibba sabni akkamitti saba jibba gubbaa irraa namni kaabaa kibbaa bayaa dhiyaa alaa keessaa tokko jedhamaa jira gaaf isin hin galinu tokko jedhame hin galtanii alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii keenya shukrii haa godhannu wanni nu shakkinu takka hin jiru maali ammallee dhaamsa gabaabduu isiiti hin jarjarrulle hin ariifannulle tartiiba amma jiru kana inshaallahu caafii hin dhaqqabdan gaafas dhugaan tuni bakka ofiitti deebitee namni wal amanee walii galee badda daree baddaa gammoojji oromoo walii galee bakka isin dhuftanitti labsi deemamee bifa saniin gaafa argamtan yoo makiinaan keessa deemtanii uummata taasoytan malee qoonqinuun dhageessiftan dhugaa isinitti dubbadha namni jibbaa isin qabe isinitti hin fakkaatin garuu kaayoon haa qajeeltu seerri haa qajeelu godinni beekee uf beekee haa itti galu aanaa qaama seeraatiin labsiin dabarfame qaama nageenyaati qaama jiru hunda namni tokko maal dida
namni bilaashatti maa dhuma, namni bilaashatti maa salphata. Isaanuu ammoo akkamitti namni simata, akkamitti nam ofii simatan. Mee waan kan irrumaalash jenne haa qulqullaahee karaa qulqulluun karaa namni wal amanuun karaa tokko tokkotti quban qabneen jechaadha malee sodaallee isinitti hin fakkaatin, jibbaallee isinitti hin fakkaatin. Kana qabadha. Guyyaa Rabbii nu fuula dura jira walitti deebinee akka gaariitti osoo tokko tokkotti quban qabne tokkummaa kennan, sabummaa kennan, namummaa kennan. Oromoo qaraa maaltu hojjaan baase? Oromoo shayyoo jedhan shananuu wal ficcisiisan. Badhee ta'an harka keessaa fudhatanii. Oromoo lama yoo jedhan lamaanuu wal ficcisiisan harka keessaa fudhatanii. Kana galatoonfadhaa. Haga kana waliin haasoytanii yaada kanaan wal jijjiirtanii fuula duraa bal'innaan itti deemna jechuun keessan beekomsa. Nus ummanni goobbaa kana haa qabannu, isaanillee kana haa qabatanii, warra roobeellee aanaallee godinallee wal keessa jirra waliin jirra. Qeerroo qarree isaanii manguddoo isaanii wal gaafannaa, qaama aanaa qaama godinaatiinillee wal gaafannaa. Shakkiin maaltu jira, gufuun maaltu jira, karoorri kun maaliif cabee fuula dura hoo maal ta'uu qaba ka jedhu. Amma akka duriisan maraanneetii miti ka biyya bulchinu, mari'anneeti. Maraanneetii miti ka biyya bulchinu, mari'anneeti. Akkasitti wal mari'anna, walin shakkinu, ufin shakkinu. Ammaaf anasuma irratti dhaaba sagantaan keenya Rabbi jedhe fuula dura bal'innaan tokkummaa Oromootiin. Oromoo yoo jennu bar an amma Oromoo nuuree maqaan kiyya. Yoo galgala kan amantaa kiyya jijjiiree kiristaana ta'e maaltu na dhogga? Yoo muka kanatti amane maaltu na dhogga? Kanaani kan kukkutuu hedan. Kanaan hin ciccinnuuf beeynee jirra. Hin ciccinnu kanaan. Wanni kanaan nu kukkutu hin jiru. Saba kamiinuu amma kiristaanoo jenna ay keessa ciisa. Maal isaan jennare? Deema si'at Oromoo miti jennaani? Oromoo hidda isaatti Oromoo dhiiga isaatti Oromoo. Sabaaf sablammii kan waliinuunu lafeen qara caccabdee nu geetti. Gabrummaan qara tartee nu geetti. Sabaaf sablammii kamuu akka gaariitti waliin jiraachuu barbaanna. Haa ta'u malee har'a namni biyya bulchu nuyi. Har'a namni biyya bulchaa jiru nuyi. Har'a maqaan ka Oromooti. Ka alaallee, ka keessaallee maqaan ka Oromooti. Garaa bal'achuu qabna. Nama barsiisuu qabna. Itti himuu qabna. Yoo inni aare maaltu si jalaa bade? Qabeenya kee namni fudhate. Amantaa kee namni balleesse. Lafeetii yoo mataa natti madhu. Ufsii qara jechuu ni qabna bakka jirruun. Nama keenya of wallaan amansiisuu qabna. Itti himuu qabna. Aaruu hin qabnu. Loluu hin qabnu. Inshaallahu Rabbi nu gargaara. Anasuma irratti dhaaba. Nagahaan walitti deebina. Abdiin kutannu kamaali? Eenyutu eenyuun irraa kutata? Gubbaa irraa haga gadiititti. Gadi irraa haga gubbaatitti. Tokkummaan teenna tokko. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Sabaan waliin qooddu. Amantaa waliin qooddu. Lammii waliin qooddu. Warri kana godheetiniin ammoo gargarisii buusuu barbaadu. Ofii gargar bu'a malee tokkummaa Oromoo hin diigu. Hin jijjiru. Abdii Rabbi. Abdii Rabbi. Qeerroo jirtu. 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 Obsa godha. Obsa godha. Tokkummaa godha. Galatooma. Ay naa galatoofadha amilee isaanii mee. Amma qeerroo keessaa mee nam tokko laale mee Gazaalii itti aanta. Itti aanta. Jirtu. Abboo baga jiraanne jirtu. Hin gammanne Rabbiin nu gammachiisan malee of duran nu haa oofu. Hin gammanne hedduu gammanne. Waan biraallee hin jedhu adda bilisummaa Oromoo nama ruu hin jiru miti rimaa garaattu jaalate. Kaayoo isaattu kaayoo dhugaa. Adda bilisummaa Oromoo waan beeqelanii namni ergee miti waan kalee waggaa 150 dura gadi dhaabate Rabbi gadi dhaabe. Kaayoon teenna dura deebiti malee duubatti hin deebitu. Agartanii diinni kalee nu baree akka Oromoon jedhu san lafee warseessaa wanni biraan cabsu jedhan. Isima isiin cabsan malee. Oromoo kalee bakka hedduutti caccabsaniitti isii bitaa ture. Santu harkaa hafeet diinni hadha sun harkaa caccabee bannaan ona kalee keessa taa'ee biyya gurguraa ture san harkaa cufamee jennaan achi keessatti ammallee ebjuun isa tuuxee abjaawaa jira. Abjuu tanaan Oromoon addaan hin baatu ammallee takka taane. Tokkummaan keenna takka wal qabannee takka duratti deemnee takka angoo Rabbi harka keenna galchee
abad namni Oromoo cabsa jette yoo ofii gowwoomte malee saree ji'a laaltee dutte ta'a malee homa tokkollee fiduu hin danda'u tasa isaa. Ufumaa maraata malee Oromoon tokko. Oromoon abbaa biyyaati. Oromoon kan biyya bulchu, kan heeraaf seera tumu, abbaan biyyaa maarree ati abbaa biyyaa taatee diinaan hin sakaalamta hin malaa kun waan siin malu. Kalee diinni wayita waggaa hedduu sirratti bahee si nyaatu namni waan isaan dubbatu. Atadha yeroo murtaa'e keessatti bakka keetitti rabbi si deebifnaan waan yoon isa qabdee naqarsi mataaf miila walitti isa dhahee akka itti jiraatu dhabee botooteen harka ufii waliin tumti. Ufii waliin tumee duushiin isaa irraa gadi duuda malee Oromoo hadhallee borullee tokkoomne galata rabbii kennaa ummata erjuun gizee hunda arginee maraanne akkatti ijaan erginee akkatti dubbannu dhabni hadha. Yoo rabbiin kiyya fedhe nadhii gammadaallee gaaf tokko argina. Baqqalaa dawaan hollee gaaf tokko argina. Haa deemu ka deemillee tasan duuni alkoolii dhugeen duuni lammii gurgureen duuni lammiif du'i. Akka waaqoo guutuu jedhee sanii gabrummaa hiddaan isii buqqifna yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedhe qeerroo sii bar ilmaan waaqoo guutuu jedhee sii qeerritti nama biraa hin se'in baalee hadhallee seentarii wanni godhatanii hayyoota babbareedaa mummuxaa kana xiqqoo duubatti gaaffii deebisuu edaniif isitu madda Oromootii bar isitu qabsoo Oromoo ganamaan karrasaa qeebbar qabsoon hundi asirraa facaatee naannoo Oromoo guutuu Oromiyaa guutuu waliin geettee bar kana beekaa diinni akkuma kalee futtaafatee dura deemee hadhallee inni kibriita caaruu heda wallaahi ufii dhama'a malee kun amma nama ufiin taphatee shayxaanaan raaga dhaqe malee nama sirna wayii qabuu miti nama surrii qabuu miti kun Oromoo hin ibsu. Kun tokkummaa keenya hin diigu. Kun inumaa kan caalu akka duratti dachaan lamaan horiin nu godhe malee akka gaaffii wayii uumnee xiqqoo malee masanaakilii wayii nutti uumamu. Nam tokko akka hin yaadne abdii qabna. Namni waa dubbachuu hedduutu jira. Wanni as dura dubbatamee hin gayaa yoo anummaan maa dubbachuu dhabee taate malee waan xiqqaatee wanni sun ergaa hawaasa guutuu ta'u yoo ta'e kan abbaan keenya dubbatee nu gayaa mirqaanuma hadha jaalleewwan kalee miidiyaa jaraatuu dhabnee yeroo miidiyaan keenya nu deebi'e jara arginee jara tana osoo biyyeen nu nyaatiin ijaan agarraa jennee hawwine hadha kunoo akkanatti ijaan arginee galanni ka rabbii keennaati ka kana nu argisiisee ka harka keenya nu galche harkaan nu baasinii namni harkaan nu fudhatu hin jiru. Rabbi zulmiin dalagu wanni hundi harka rabbii keessa jirti rabbi zulmiin dalagu takalee nu nyaattellee jibbitee jaalattellee isimatu hirphatee na jalatti bula abdii rabbi. Oromoon tokko Oromoon abbaa biyyaati Oromoon duubatti hin deebi'u galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Hamilee naa kennaaf gazzaalee. Galatoomu. Abaa'oon abbaa haqaati nam tokko harka isa harkaan fuudhu. Abbaan haqaa isa. Walabaan galam abbaan haqaa isa. Kana waan taateef waa'ee waa harkaa fuudhanii yaadina. Haa taatu diin argite xiqqoo akkanuma akkuma isa nama gufachiisee argite kana gufachiisa malee abbaa haqaati nam tokko harkaan fuudhu. Kana waan taateef carraa amma nam lamaa kenna amma isaan jaalleen kiyya kun samoona na waliin namni olii gaffee fiigeeti. Rakkoo tana wanta jiraa jiru sabaan taateef gabaabsee haa dubbatu. Ayyeegaa bahara lamatu na dura oole kuma waan guddaalleen qabu lachuu maddisoodha. Ana guyyaa irraa waan lamaatu na qunnamee jechuudha. Wanti lamaan sunuu maali gaddaa fi gammachuudha jechuudha. Gammachuu yoo jedhu karaa gama kiyyaatiin adda bilisummaa Oromoo arguu ilfina shqannoo arguu jaallawwan arguudhaaf har'a akka guyyaa dhaloota kiyyaatitti gammadee jechuudha.
gaddi lamuu godinni Baalee ummata godina Baalee miliyoonaan kalakkaa'amu ummata aanaa gobbaa miliyoonaan kalakkaa'amu kan laal kaayoo akkam qabu kan qophii akkam qabu adda bilisummaa Oromoo ka hawwiidhaan itti bahe agarte ka dugugguruun citee ummata Oromoo itti bahe ijaan argee jechuudha. Isa sanarrallee girdoo ijaaranii asumatti hattoonni girdoo ijaarte hattuun jaarsaatii fi hattuun kalee nu baratte har'allee girdoo ijaarte ummata Oromootiin wal arguu dhoggitee jechuudha. Gaddi kiyya kanaa jechuudha. Aanaa gobbaa keessatti qophii baay'eetu qophaa'ee jechuudha. Dhaaba kanaa horii baay'eetu qophaa'ee jechuudha. Laal farda qophaa'ee jechuudha. Sanga qophaa'ee jechuudha. Isa san laal ganda gandatti itti dhaqanii kaleerraa jalqabanii guyyaa dheengaddaarraa jalqabanii kana hojjetanii jechuudha. Nu godinni Baalee jijjiiramni wayituu nun genne akkuma kalee qilee keessa jirra. Har'allee akkuma qaleessaa nu fixuu hedan homa takka kana addunyaa fi ummanni Oromoo hundi haa beeku jechuudha. Nu wanti argannee hin jirru jechuudha. Homaa jijjiiramni wayituu nun genne jechuudha. Har'allee oppiidiyoon dullattiin har'allee marsitee nu qabdee harkaa nu qabdi jechuudha. Kanumaaf waan guddaan dubbatamee jira. Hinjifannoon ka adda bilisummaa Oromooti. Hinjifannoon ka adda bilisummaa Oromooti. Kana ta'uu hojjabaafadha. Maaliif har'a addi bilisummaa Oromoo ummata isaa yoo dubbisee akkanatti waliin dubbate wanni dhufu maaltu jira? Bara akka gaafa garbaa galataafaa achitetti jechuun kiyya garbaa miti baqqalaa garbaafaan laal filmaataaf achi kaayanii gaafa isaan achirraa filmaataaf dhufan nu asitetti kottee hidhanii laal tokko kennaan ganda irra deemanii akkasitti nu tumanii jechuudha. Har'a laal asitti tana nutti hambisanii godinni biraa bilisoomee dhaaba isaa argee waliin ka dubbate godinni Baalee kan ilaali qabsoon kan isaa kan ilaali godinni Baalee Oromiyaa keessatti qabsoo irratti iddoo guddaa qaba. Kumaatamaan godina Baaleeti ka wareegame qabsoo irratti qabsoo Oromoo irratti. Kanaafuu of dura qophooyinee ummata keenyallee kakaasnee addi bilisummaa Oromoon nutti deebi'ee ummata keenya hunda akka argu hawwii qabnaa jechuudha. Galatooma. Gizee tokko isaan rooberraayi abbaa waliif gizee tokko mee jarraati. Isaan kana as kaluma kana wal barree namni isaan kana argitee rooberraa isaan ajaloon oppidiyoon achi kaa'atte sun argitanii waan isaan rabse akka isaan jedhe inni ammoo dhaabatana dhugaa jaalataa haqaan jaalata kan irratti wareegamee dunyaa ofii irratti itti fixe. Kanaafuu amma rooberraa dhufee achitti argitee achi kee asillee dhufe kaleelleen dhufe addalleen dhufe mee yaada ofii haa ba'anii isinitti. Nauffolcha nagaa bultanii nagaa ani guddaalee dubbachuun barbaanne haa ta'u ammootu qalbii matti qoonna dheebotee jennaani malee an amma guddaa wanni rabbii kiyya galatoonfadhu roobee guddoo san ta'u manna gasga'u san keessa tagattiisan arguu hin dandeenye nuti. Agartanii qeerroo haga nam 8 ijaaranii jaarsi haga nam 5 6 ijaaramee magaalaa sammuluu akkas godhuusan isin waan warra jirtan kun martuu quba qabdan. Takka an quba qabdan. Baalee kanaan hin eegamne ture. Baalee kanaan hin gammatamtumni kanaan ammoo namni agartanii quba ittiin qabuu ture. Baalee dura deemtii turte. Waan maraanuu dura jirti turte. Agartanii jagnoota meeqatu as keessaa bahe. Amma addunyaan illee beektu kan ammootu biyyi sun illee beektu kan maqaa biyya sanaallee waamsise. Akka Ajaadam Saaddoo ka agartee jeneraal Taaddasaa Birruu waliin osoo asii achitti kulubettee ijaartee Addis Ababaa isaa dhaqu. Waan asitti inni warra isaa wajjin ijaare maanni isaa irraa fudhatee dhaqu. Fudhatee dhaqu agartanii san fuudheetiin isaa deemuun achitti jeneraal Taaddasaa Birruu qabanii manatti marsanii
inni ganda seenee silkii harkaatti jiraachuu bilbilee ana taaddasaa birruu jedhee jettee ofitti waamtee diinni yoo inni dhaquu waraanaa marsanii hin qaban isallee qabanii ennaa waraqaa kiisaa qabullee waan godhuu wallaale achoofe asoofe bata jarana annama guddaa fincaan naqabee mina fincoofsisaa jedheen achi bahi jedhaniin sobatuu achi deemee inni waraqata fuudhee afaan kaayate akkuma fincaa'uu ta'ee waraqata nyaatee fixe yoo deebee duuba qormaata itti oofan abbu'an dubbiitti liqimsee jira homaa wanni dubbadhuun jiruu jedhe dhiira akkasii sanniin horte baale gugurdaa mara qabdi ka akka jeneraal waaqoo guutuu ka akka koloneel Huseen Bunee ka akka Aliyyii Cirrii ka akka addunyaallee hin beektu agartanii biyya mara tare baale ammoo hundumattu awwalumattu hangafa hin beektanii madda olaa buutan antunu as keessa baale keessa namuu hin beeka kana mara keessaa burqe jagnoonni kun marti haadha agartanii qeerroon teenya tasilaa agartee dachiin akka lafti margaan bareeddu nu hin badnu nu keessaa bitanii kaan achi oofanii kaan jallisanii kaan achi oofanii kalee waan nu godhan isin marti nu quba qabdanii qeerroo jedhanii maqaan qeerroo malee qeerroo mani qeerroo jedheen komadhu qeerroo muraasa agartanii tagaraa isiniitiif ijaaramtee jarroonni waa itti kennanii waa agartanii akka kiyooskii banatti fa'a walitti qabanii nama agarsiisan jaarsota akka 5-6 waliin katamaa sammuu akkasuma dhamaasanii kalee wanna tokko dubbachuu dadhabnee waa himachuu dadhabnee qophoon nama maraa akkasii bakka maratti haftee safaraan marti karaa bahuun dhabee akkasitti hafe wanni sun haa ta'u ammoo homaa miti galata rabbii kunilleen agarre karoobeellee ammoo waan ta'e namoonni keessummaan hin agarre dhuga biyyi achitti hafe argee jira waan silaa osoo xiqqoo sa'aatii xiqqishuu ishee muraasa keessummaan sun achi turte katamaan sun taatu rabbiillee nu oolche jarri achii socho'uun sun waa baay'ee nurraa oolche karaa marri cufamee eegasan karaa mara buloo kamara qabattee dargaggoon qeerroon gara itti fallu wallaallee kadhataa ollee deebi'ee anuu gubataa dhaqee deebi'ee kadhatti deebi'e kadhadhee jaroota san qabbaneessee eegasanii agartanii dubbiin sun laafte ammaaf ammoo homaalleen taanu yoo isinitti fakkaatu amma warri kana dalage adda bilisummaa Oromoo laamsheessine akkana goone jedhan dhugaa rabbii wallaahi billaahi tallaahi rabbii laman ta'in kakadhe ufii cabde ufii salphatte fiidiyoon ufii salphatte mee bor dhageettan iftaan dhageettan wanni kun anarra yoo haga bari godina akka 4-5 irraa bilbilan maal jedhan waan dalagame Roobeetti dhageennee jirra dhiisaa nutti amma asii achi isiin afaan hin qabdu afaan isii cufame hin dubbattu qara agartanii mirgi Oromoo mirgi adda bilisummaa Oromoo eegamee bakka mara sochooti seene eega kana taate asii achi adda bilisummaa Oromootiif isii fudhata akkatti ilaaltanii dhiisaa malee waan bakka jiru nagarreen kuni maali ammallee yoo taate dhugaa rabbii yoo akkana gammachuun na dhagaa nama laaftuu wayii soo taate bari hin dubbisanii nama harka jalaatitti dhumtu agartanii jalee of jalatti horatan soo taate isiin akkanan taatu muddamteeti cinqamtee waan taatu wallaaltee gara deemtu wallaaltee dhamaatee jaarsota halkanii olii gad deemtee bitaa baatee waan san uumte malee iskeetii miti hin beeku humna isii har'aa duruu beeyti ammoo duruu beeyti humna isii duruu beeyti isii dhiisaati wanti as keessa Amaara ta'ee Tigree asitti uumamte ta'e tokkotti nun beeyti wanti sodaattuuf badhetti alaabaa tanaan maal jette Tigreen ihee xonqaa baandiraa ihee xonqaa baandiraa kazii aansu kazii aariquus jetti mee agartanii baandiraa falfalaa itti bar falfala akka falfalaati baandiraan kun jetti maaliif sodaa irraa jetti kanallee beeka akkasitti anama dhugaa rabbiititti hooma ta'ullee beekullee guddaalee dubbachuullee hin dandeenye haa ta'u namni bakka tokko yoo dhufe xiqqoo qalbiin nama hundoo itti booroftiifi malee dubbiillee hawwiilee qabaadheetiif illee beekullee dubbiillee haa ta'u ammootu rabbi galanni haa ga'u rabbitti shakkarraa jamaan keenya kun agarsiisa nama argee deemuun isaanii anitti gammada kun akka waan baalee buluu itti baateesitti ilaala hagana qeerroo tan arganii jaarsota asi arganii dubartiin akkana waan mara qopheeffattee asi dhuftee mul'achuun kun irra caalaa na gammachiisaayyuu dhugaa rabbiititti haa ta'u ammootu rabbiin galanni haa ga'u borus hin milkoofna iftaanis hin milkoofna irra aantomni adda bilisummaa Oromooti addi bilisummaa Oromoo hin bilisoomti nullee hin bilisoomti jennee abdii qabna galata rabbii ammallee duubatti hin deebinu wajjin hiriirraa jedha anasumarratti galatooma. Abbaa walnaa galateeffadha gabaabduu amma weellistuu teenna aadde Elfineeshii kennuu barbaada achi booda taa'eedhuma jedhu egaani siyaasaa warra siyaasaatiif hin dhiisa ani sirbituu Oromooti sirbituu adda bilisummaa Oromooti
Kanaaf weedduu kana baruma rakkinaa sana weedduu ba'eedha. Yoo yeroon keessan isin jalaan gubatu ta'e isuman sagaleedhaan jechuu barbaada. Wanti nama gaddisiisu maa inni yeroo akkasii kana silaa nuti baandii guddaadhaan akka Oromiyaatti jechuudha. Saba keenya fuuldura dhaabbannee baandiin kun duduuba keenya ta'ee bareennee isinii dhiyaachuu qabna turre sana gabrummaan nu godhee homaa miti. Sagaleedhuma kootiin sirba bara 69 baate hammarraatti illee kan nu duukaa jirtu isheen illee na duukaa mana hidhaa kan galte. Kanani uummata Baaleetiif sirbuu barbaada. Na caqasaa. Harki harka dhiqee turii qulqulleessa malee waliin nyaattu makkalmaan bineensa aadaa bifa qoomoon dhiigni wal fakkaatu barrammaate jedhee foonni fooni nyaatu eenyuuf dhaabbate eenyurra dhaabbata eenyutu harkaasa mureef irraa gaata warri ta'uu feetan bineensa baranaa foonni fooni nyaatu qaana'aa jaraanaa dhiisamee jaraanaa harki harka dhiqee turii qulqulleessa malee waliin nyaatu makkalmaan bineensa aadaa bifa qoomoon dhiigni wal fakkaatu barrammaate jedhee foonni fooni nyaatu. Qomoon qomoo dhiise daandii geddaratee maaffira isaa nyaata foon nadhaa muraate haala ganta suuma hin ta'u fira isaa foonni fooni nyaatu haraamaa lakkisaa dhiisamee lakkisaa. Gargar baane teenye bara baay'ee turree waan isin gaafadha akkamii wal barree. Kun arsii jedhanii kun qottuu jedhanii tiruu dhiiga tokko addaan nu baasanii nurra jigee jira ba'aanni guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa. Mee haa yaadannu cunqursaa jiru maqaa lafaallee hin jijjiiru Adaamaadhaan Naaziree jedhanii tola sabbadaasa Kristinaa kaasan nurra jigee jira ba'aanni guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa. Dhaamsan sitti dhaama bakka jirtanitti yaa ijoollee Oromootaa akkamittiin baddi seenaan kan dhaloota safuun kee hoo badde bara dhibba baatee durutuma jirtu aramaan si nyaate gargar baane teenye bara baay'ee turree waan isin gaafadha akkamii wal barree kun arsii jedhanii kun Baalee jedhanii ilmaan haadha tokko gargar nu baasanii nurra jigee jira ba'aanni guddaansaa loluu malee maaltu gabrummaa nu baasa. Mee haa yaadannu cunqursaa jiru maqaa lafaallee hin jijjiiru Adaamaadhaan Naaziree jedhanii tola sabbadaasa Kristinaa kaasan nurrat kufee jira ba'aanni guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa. Woboo malee maaltu gabrummaa nu baasa qeerroo malee maaltu gabrummaa nu baasa woboo malee maaltu bilisa nu baasa qeerroo malee maaltu gabrummaa nu baasa. Jiraadha ani sirbuu malee garbiraan danda'u naaf jiraadha. Hamilee naa kennaaf mee hamilee naa kennaaf. Fayyaa ta'a galatooma warri bakki itti qopheessine kunis hoteela sagantaa gabaabduudhaaf qopheessine fayyaa ta'a nu jiraadha warreen muraasa intarviinii goona waan ta'eef haaluma kanatti wal eegna karaa fi fayyaa ta'a keessummoota keenya nu galateeffadha karaa alaatti nu ba'a.